qarshii isaaniitti nafne isaanitti fayyadamuun dhiisne namni kuni ganamuma gaafa biyyaa batu sammuu sifaate waan itti baate yaadachuu waaqayyo bara nama qaama nu balleessaa jirtu maal obballeetti yana maal hojjenne ina qulqulluunan ሁሉን የሚለው ነገር ራሱ እኮ እዚህ ጋር ማውራትሽ ራሱ ሌላ ነገር ነው ዋ ገና ነጋን ወላ ደው ፈናል ጉዳታ ወረቀተ ሶባን ተገርሲሴ በር ወረቀተ ሶባ ጩቡ ሙጫዮ ሱኒ ማል ሰንጎኒ ብሪያቴ inni ate jedhe amma sirisa keessa darbii dubartoota gidduu bu'e kana goonni dhiira keenya namoota shirri godhanatutti salphisa waaqayyoon salphisa kadhaan keenya akkas ilaal dhugaara amma yeroo bisaasa waa keessaa qaban argate kan harkata kabbiin isaa kan dhaala isaa qaanechu ganaa nama baay'ee salphata isa qofaa miti gaafa nurratti qoosee kiroo kana argate sinjedhe kummoo galgala nama kuma tokkoon laalaa jiran nan dhugaa rabbiin ijoollee micayyoo sagalee ta'uu didanii qabbanneedha jechuudha waa'ee kana haasa'u ani galaanuma kana ittaare jedhe galaanumti kunuu waa'ee ganzabaat irraa dubbachuu dhiise waa'ee lubbuu namaat irraa dubbate isi baga dubbate saara baga dubbate inni hojii nama biraa hojjetu inni hojii isaa hojjetu inni kan isaa hojjetu amma meeqaa kino dhugaan qabbannee nama meeqa gadi fide nama kijibee bicaan kun amma tokkoffaa keessa ture beekan sirrii haa osoo odoo qulqullummaa dubbatee kana namni irraa dubbatu hin jiru mucayyoorree lubbuu ishiit irratti dubbachuu qabu ijoollee jaman keessa namni anaka kennaa qulqulluu dubbate hin jiru gabaabatti Biti guddata suuraa mana ergi saara way gudde saara kingi suuraa mana ergi ane eenyu kan baastaricha moo kan paastarii sanii no amantii waan naqina maalifi namni uzedhi waa'ee isaa amantii miti uzedhi akkanaa kana maqaa nama bal'isa uzedhi saaraati ganaa raggannayyuu ganaa ragganna duunyee paastara duunyee ganaa ragganna maal paastara beekobeeti sobeeti fakkeessa dubaay kanatun dhaggeeffadhaa kan walii jala wajnu eenyutu paastarummaa tasa shoome laa jechuun wangeela qabatee akka nama tsalootii godhu garagaraa jiraatti keessa no an fakkeenyaaf saaraan yoo cubbamtu taate sagalee waaqayyoo namni kan dhaamu qaba isuma gargaaddudha malee ay nama biraan mama raganna reenu usuma raganna amma irra ganna kanaafuu paastarummaa isaa maalitti kennere guddaa taate mootii jirta paastariin jedhinaani Aku jenna dhibbaatu sabarra akka jedha malee paastarii ekeren jedhina maaliif paastarummaa inamni koy suuraa isaa gadi fidaame anuu kaleessa amanuun dadhabe namicha kana jechuudha dhugaa rabbi saara jechi sheesheenii namni tokko kitaaba qulqulluu qabatee paastarummaan fudhatamu fakkeenyaa fi amantaa keessa dhufte amantaa musliimaa keessatti sheekii fi uummanni inni kan adda sii galee uummanni inni jalaa fi inni irraa adda sii galee kan adda baafadhuudha jechi ishee. Ogeessi naa teetta. Innaa kanadha malee hundumtuu fakkeenyaaf wangeela paastariin jedhinaan please. Yaalla okay. Itti fufi yaada kee. Inni immoo isa ijoolleen Dubaay kana keessa namni dhugaa Boora sama fakkeenyaaf guddataan yoo akka wayii raawwate paastar guddataa taniitu irratti arrabsitu jechuudha kana taana. Akkasidha ogeetti walii galleedha. yoo paastara ta'e yoo kanaan ala nama dhuunfaatiin akka nama dhuunfaatti. Akkama fakkeenyaaf paastara miti akkuma nama tokko mimanaanii yookiin immoo waaqessaadhaati sii galee jechuun chaarchii keessatti hirmataadha jechuudha. Hirmataa fi paastariin addara sii galee. Gara amantaa deemuu otoo hin ta'in namicha balleessee seeraan akkana godhe na irraa dubbachuun dirqamadha. Daa'ima amma kanaa booda warra maqaa waldaatiin nagadan otoo paastara hin ta'in paastara otoo profeetii hin ta'in profeetiidha otoo maaliin ta'in jedhanii
dhaabbachuu qabu yookaan isaas itti fufna qoy gingilchaa baranaa cimaadha. Isa biyya keessa dhaabsisuu dandeessu biyya keessa rakkoon akkanaa jiraate Duubaa irraa yoomiyyuu hin dhaabsistan yoomiyyuu hin dhaabatu yoomiyyuu. Kan biyya keessaa dhaabata. Biyya keessa kan jiru dhaabachuu danda'a innis iyyuu dhaabachuu hin danda'u eessaan eegde dandeessa nama akkanaa wanbadoota akkanaa akka shalabboota akkanaa eessaan eegda tokkoffaarratti kan eeguu dandeessu yoo shamarreen kana gubbaarratti hojjetta amma shamarreen kana keessa nu wajjin ta'anii haasaan nu wajjin haasaa galgala dhaqanii karaa miisinjara keessa wajjin miisinjara keessa bulu jechuudha dhugaama haasofna dhugaama jirta dubbannu. Garuu waa biraa haasoftu. Galgala sinumatti himoo fi miisinjara keessa wajjin bula sii du'ee sii cabee sii qurxameettanii jechuudha. Waan nuti himaa jira immoo dhugaa jira jechuudha. Waan wal soban qabu. Akkasuma gabaamatti jedhanii wanta dhaamsanii qabu arras borus jechuudha namaaf kolchaa jechuudha. Bakka amma danda'ame ijoolleen keenya haa gabaabbatanidha. Ijoollee akkasirraa of haa danda'anidha. Fakkeenyaaf mucayyoon kun kan duute miti ijoollee. Mee fakkeenya fudhannee mucayyoo kana agarsiisaniitu akka nama tokko biyya ishiitti kan alaamaadhaaf biyyaa baatee fidanii jananiiti maal godhaniiti beelutti fiddisiisanii amantii ishii gachisiisanii kaza ajjeesanii reenfa ishii ta'uun beeknu galchan warri immoo nuti erganne deemaati ilaalaa akka nama tokkotti deeman ulaaladhaan waliin kijiban ammasuma kanaafuu ijoolleen keenya of qoxxoomudha bakka eenyutu namni kun adeemsa maayini eenyu faana adeemsa godhadhaa eenyu faana birillee na argattanii dhugaa waaqa dhiifamallee naa godhati ijoollee oromoorra amaaraa akka kudhan wayya nama murteessee dhugumaan siin jedha. Anillee akkuma kedha kanaa booddee yoon karaa isaanii ergadhalee ta'e karaa amaaraan ergadha rakkoo illee ijoollee amaaraa waammadha maaliif oromoon nama nyaatti nama qalsijaa ta'eef jechuudha. Mucayyoo kanarratti ijoolleen dubartoota Dubaay keessa jiran alayinis ajumaanis Dubaayis chaajas kan jiranii mucayyoo qabbanee kanarratti fakkeenya bakka nu ta'uu qaba bakka argisanittu eenyutu nu jeessa eenyutu nu qalaa ashiitu waaqatu dhugaa baasee malee namoonni baay'ee akkasitti dhumanii akkasitti reenfa isaanii kan galee jira yoo nabar kan nuti hin beekne jechuudha joo kana mara waaqayyo baasuudhaaf akka nuti of eeggannuudhaaf tokkoon keenya akka wal gorsuudhaaf mucayyoo kana baasee malee yoo nama meeqatu kuni yeroo jalqabaa miti mucayyoo kanarratti kan barame namoota baay'eetu dhabamee agartaniitu eessatti godhamanii dhabamanii jiru akka maaltu beeku hajjisanii galchanii manum isaaniittuu naannoo isaaniitti awwaalatan maaltu kuwa qabdi argitanitti waan ta'aa jiru kanaafuu ijoolleen keenyan akka saaraa tokkotti fi akka wallaaltu tokkotti of eeggannoo bakka waaqa isiniin jedha. Haaduftu haaduu madaamitiin intini shirraa cirree gara shin dhuftutti deebisna dhugaa foonaadha kote jechuudha. Deemnee qoosaatti fakkaate nam tokkichi otoo irraa tokkumarraa kutanii silaatii hoona qaata boqonnaa argate namni ittiin deebi'amu. Kanaafi kan shii otoo dhugaan jiru fuun